namoota sagantuma san irrattu akkan narkutti gofuutoo barbaadanii jiran fakkaatu ture. Waan san irraa mee gabaabsinee silaa maqaa namaan dhoyinu abadu hin jennu wanni sun yoo jiraatteef hin jiraanne. Hoytuu turte ajandaa hedduullee tahaa turte ajandaa hedduullee uumaa turte. Isin jana jennuun hin jirtu. Ustaazota Naayiroobii jiran kana dubartii nama furteenye dawwallee fi sheekha bargaasiin jaaladha akkana inni itti haasofnetti. Waa takka rakkoon qabu siin fuudhaa je'eeti waada nuu seenetti. Walumira ta'anii beekisan. Ayyee ofadda. Mas waggaan miidiyaadhaan mul'atte nama mul'atu kana nama hedduutu itti barreessaa nama hedduutu sagalee kadhagee jaalatu hadiinsaa jaalatu hagartee fuulas laalee jaalatu namni beekamtii jaalatu jira dhalaan tun ilma namaati. Kana keessa mee akkamii jirtan isin ga'amni? Dhaamsan talasanii rabbi jazaa kafaluu fi eegaan gaafas qabadde jiruuti yeguutu na fayyade dhaamsa kun. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabsaayibii godhaa isin jenna. Arraan tana akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa dinagdee irratti yeroo baay'ee hojjechaa ture. Arraan tana nama jabaa nama isin beeytanii yeroo hunda nama kun feesbuukaan kun tiktookaan karaa adda addaatiin beeytanii nama humna shidaadhaan beeytanii warri baadiyyaa hundinuu nama gartee silkii xixiqqoo san hunda keessaa illee namuu isa qaba. Namni gartee hawaa dalagu hundi isaan dalaga. Nama kanaan isiniif deema. Ustaaza anasi maqaan isaa ustaaza anasi kan namu akka adda addaatti beeka dhiyeenya kan ammoo ajandaa miidiyaa ta'ee miidiyaa irratti yeroo dheertuudhaaf deemaa ture maal akka isa mudatee fi maaltu akka ta'e hunda isiniif gaafanna gaafiilee biroo tan gartee namoota tokko tokko akka komiitti akka qeeqaatti akka adda addaa kaasan hunda ni gaafanna. Ustaaza anasi wajjin eenyummaa isaa irraa eegallee qabsoo islaamaa keessatti qabsoo oromoo keessatti diin islaam bal'isuu keessatti gumaacha inni taasise hundaa'u hanga ammaatti karaan irra deeme kana tokko tokkotti siidhee isina obsaan wajjin turtii gaarii isin jenna. Jalqaba irratti ustaaza keenya baga nagaan dhuftee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu isinii fi daawwattoota barkoo miidiyaa dirjechuun barbaada. Baga jiraattan baga jiraanne baga barkoo miidiyaa irratti illee nu afeertanii yaadan irraa fuudhuudhaaf nu dhiyeessitanii galatooma alfaadhaa isiniin jenna. Kabiraadan kiyya dhiyaannee jirra inshaallahu ta'ala arragaa keessummaa ta'e isanii keessummaan akka abbaan godhee taate isin jala deemuuf qophiidhaa isiniin jechuu barbaanneeti. Inshaallah ustaaza kiyya hedduu galatoomi hedduus jaalanne hedduus qabanya hordoftoonni kan hundi akkasuma gaafii jalqaba irratti akkuma nama kamittuu wal barnoota addoosa mee maatii barkoo miidiyaatti wajjin akka adda addaatti namni suma beeka. Ammaati ilma meeqa akka taatee fi ilmaan keetoo meeqa akka qabduu fi kana hunda kana si gaafanna. Mee bakka dhaloota keetiitii fi guddina keetirraa nu tuttuqi ilmi teetis hanga ammaatti ustaaza namni jedhamu kun maqaa walumaan fudhanne namoota didee gartee kabirummaa fudhate maleedha. San hunda imala ilmi keetis nuuf himteeti dura dhaloota keetii fi guddina keetirraa kaaftee if nu ibsita namni akka si beeku sirriitti jechuudha. Hanga duraan si beekan irraa. Mashaallah waan gaariidha. Maqaan kiyya egaa akkuma beekamu Anas Muhammad Idrisiin jedhama. Kaniin dhaladhee baha Oromiyaa godina Harargee bahaa Naaqarsaa magaalaa Laangee irraa xiqqoochi siqee baadiyyaa ganda Bocaalee jedhanii ittiin dhaladhee nama Muhammad Idris Abdullaa jedhamuu fi Zaytunaa Aliyyee Boruu jedhan jidduu rabbiin na baase. Achumatti hin dhaladhee ichuma quraana qara'uu eegalee Sheekh keenya Sheekh Ahmad Najjaash Imaam Masjida Bilaal kan magaalaa Laangee isaan biratti ijoolleen ganda keenyaa gurguddoon bobbaatee qaraati. Nuti illee isaan jala bobbaaneeti aliif ichi qaraanee quraana illee ichumatti isaan biratti eegallee xumura immoo gandumatti ichi deebinee darasaa Sheeliyyee Caatee irratti nama Sheekh Qaasim jedhamu Arsiidha. Isaan irratti xumuree buluukallee isaan irratti eegalee gabbuusee wayitaan silaariyaadee eegalu musaafirummaa ganda keenyarraa gara Soodduu iddoo Shaamuu Wadaritti barsiisaa jiranitti imale nama Shee'amaan jedhamu irratti riyaada gabbuusee xarafarraa wayitaan ga'e ichi dhaabee Sheekh Usmaan biratti Sheekh Jaabir biratti gara hulul imallee hulul gaafa dhufne Sheekh Usmaan durichi Shaamuu Wadar bira wal beeynaa ichitti gaafa agarru isaan jala gaggallee darasaa isaanii taanee bara tokko isaan biratti waaqa qaraa bara kaan ammoo gara gaara mul'ataa imallee
baddannoo tortora illikko haroo qarsaa turre iddoolee tana naannoyinee Shee Jamaal keenya guddaa faatuchi jira Sheemaa Jibraalii tortora jira Shee Jamaal baddannoo jiran Shee Mahamad Aariif ammoo wallagga jiranii gaafa haroo qarsaatti barsiisan isaan biratti tajriida gabbuunee tafsiira faraayida achi qaraanee tajriida hanga tokko achitti ol tafsiira hanga tokko achitti ol dhoyne osoo hin buusin ammas Shee Usmaan bira deebine. Barri kun bara 1997 na fakkaata. Ichirraa ol deemnee waa'ee Shee Usmaan bira turre Shee Usmaan wajjin gaafa dirree xayyaaraa qubatan warra gaafas wajjin godaanee dirree xayyaaraa isaan geessirraa hanga rabbi nuuf bulchechi isaan bira bullee ichirraa oduma isaan bira jirru akka carraa barkumeen jimman naa taate 1999 gara jimmaa maleetiin 1999 sanichi fixee barkumee isaa dhumuudhaa deebi'u isaa dhumuudhaaf xarafarra jiru gara Harargee gad deebi'ee Sheeliyyii Caatee biratti rabbi rahmataa godhuu fi Arabiyyaa achitti eegallee haddii ajarru gaafa keenya sanatti jira. Achiin akkasitti waggaa hanga tokko isaan bira tutturree kitaabota akka haddii ajarruun taqriizaata daalaan qaxaroo kana isaan biratti umurree jechumaan gara bultii tarkaanfannee jechuu kiyya abbaadam waan dheertuun gabaabsee siif ta'e. Maashaallah waan amata meeqaa waan namni sheeka tokko biraa hanga qaraan kanatti waa hedduu takka sila namni deddeereessee hima akka bareetti nu himte ustaaz zamee darasummaa keessatti waa hedduu nama mudata osoo gartee duree biraatti cin seenne darasummaa keessatti mudannoo addaata qabdoo jiraatte gaafa darasummaan gaafaan xiqqaadhaa waan ifiifuu na mudatee jira darasaa irratti jechuudha nyaata guu nyaatan akkanatti tolfatanii nyaatan tokko jira timaantii biimaal olii ciratanii fi darasaan qofaatti godhu tokko jira. Naatu qaajeetiin biddeen fudhadhee dhaqee naatu dinnaan xiracha duraatti naqee qeeteenya qaraanii mee mudannoo gaafa darasaa san takka nuyi miti gama waan itti dabarra. Wallahi gaggaa manaa gabbaate mudannoo hedduu si mudataa beela'uun dheebochuun cittaa'uun dukkaa'uun uuma jiraati. Kana keessatti iddoolee garagaraatti wanni adda addaa si mudatti san keessaa takkuma yoo dubbannee bira kunne bareedu yeroo waan gadi rabbii dhiisuuf gaariidha. Gaafa haroo qarsaa teenyu jalqabumaa gaafa dheenyu mudannoo ajaa'ibaa hedduu takkaan nu mudate san dhiifnee ta'ee gadheenee qubannee warra biyyaa taane waan na mudate ijoon tarkaanfadde nama 18 bakka takka galla nama 18 keessaa nama 8 qaariyaa qaba. Namni 10 nu warra qabu kana jidduu nyaatee jiraata. Yeroo hedduu nyaata waliin dhayineeti bakka takkaa finnee nyaata san waliin nyaanna. Qorii 8 san nama 18 waliin nyaanna jechuudha. Guyyaa takka akka carraan ijoollee warra qaariyaatiin qaraayisa obboleettii Sheekaa Ibraahim qaariyaa qabaaniin ture. An turraan saabnummaan kiyya akka wal jaalannu tokko jira. Inni sanas maqaan inni sanas eeganallee beekee wal harkaa walla hariiroo jira. Rabbi umrii adee reessu nama akkaan na jaalatuuf inni akkaan jaaladudha. Turee dhufuu kiyya kanaaf isaan na heefatanii beelteetti jirtiif irraa qorii 7 san nama 17 nyaatan. Kiyya keessan jirtu isaanii kiisha seenee rafu jiruun dhufe. Isa qofaatu kiishan seenini namuu kiisha keessa jira. Gaafaan dhufu turtee beekaa kophaa nyaachuudhaaf hanga ammaa teessee dhufte jeezanii nabbadee naannoo eegalee irraa hin kadha ifa nadhaamsa niin qabsiifadha nadhaamsa niin qabsiifadha. Boodarra walii utaallee akka carraa akkuma walii utaallettiin ifa qabsiiseetiin hoggaan dadhabeef irraa ifumaa fuudhaamse. Dhaamsinee gaafa naaf inni ol qabnu akkuma ol qabnetti himmataallee na harkaan laaffatee qube. Namni hundi kiisha fiidee ciisu jira. Yaabu as garagalan kiisha keessa achi garagalan as deeman hoggaa rifate namni kiisha keessa bu'uun beeku beeku fiidee ciisa. Mashaqqaan itti baate naaf inni ol daadarkeessine nutti dirmatanii ganti adda nu baasanii. Waan na ajaa'ibsiise waan hin siimee fi hin qaba. Habeennasoon na jira. Ni beektaa habeennasoon jenni waan gaafa ijoollee nama jiru takka. Ijaaruun harkuu bara isa yoon numa qabe gadi hin dhiisu jeetuma malee yoon harkaa beeku harkuu bara karanni qote. Yaa baleessa iyya. Hoggaan namni jidduu dhufe ijoolleen kiisha keessaa nama 18 as ciisu jira. Nama malee 17 jira naaf isa malee nama 16 jira. Takka kiisha keessaa hin baane. Asii wal wurteessinee gandi dhufanii adda nu fuudhanii. Amma gaayaa inni taate namuu ka'een lafaa loluu eegalee eega dubbiin dhaabbatte booda fuudhanii masjiida sheekaa nageessan. Masjiida sheekaa kan hoggaan dhaqu ajaa'iba baatiriyoon ibsadde naanifu samii ollaalu urjii takkan arku dachii gallaalu waa takkan arku bara beendasoo anjansan itti si qabuun banne malee. Warra baadiyyaa kana hundumaa qabdi ana qofaa miti. Isii fi cittoon zamana durii san
Keessumaa darasaa nama hedduutu jirti. Masjiida sanii nagalchan fuudhanii nama tokko jira ganama namni jirma guurratee naa dhufe namni jajjabaan edda mucaa keenya akkanatti mejanii yaa gargariinni taate mee nam tokko tuqaajeen irraa dhorke ati ciyyoo gaddee bide sindii san jee fuuldura nagalche masjiidni san fagoo ganda qaaraa kiyyaa irraa waan hin hanga ammaa ifii kuudhu keessa waan ajaa'iba sitti ta'u kan inni ijaa hin agarreen halkan masjiida sanii ka'ee kan inni nama buucaan na barbaadus numa qabu jechuudha. Deemaa ganda qaaraa kiyyaa san numa dhaqa ajaa'iba warra biin kun cittoo nama buusee keessa nama dorgoon san. Cittoo nama buusee keessa nama dorgoon san waan dhugaati. Akkana gizeen samii ilaalee akkana laal akkanatti gizee akkana laaltee fi gizee akkana samii ilaaltu ija akkana gootee akka nama samii ilaalaa jala gallaaluutti ija gaddee bise xiqqoo xiqqoo niin arga beekte. Yoon ammoo akkana laalee baatiriin karaa naan argu. Jechuun barkaa urjii samiiti wanni mul'ataati urjii samii irratti hin argu. Waraabee isaa waliin dhufnuus nama waliin dhufnuus kan hin beeknen akkasumas deemee qaariyaa fudhee gaafa gariin harkaa furtee karaa isiin kuttee faa dhabee lafarra deddeemee barbaade uuma shakkaa keessatti turre. Waan ajaa'ibaati baadam akka hedduu tokko jira rabbiin keessa nu dabarsee alhamdulillah as geenye leenjiidha wanni sun hundinuu jiruuf jireenya keessatti waa hedduu nama mudataa waa hedduu nama dhufaa waan jiru waa'ee beennasootan irratti guyyaa takka amma sheeka keenya jala namni tokko firaasha fudhate gaafa sodduu jiru hoggaa firaasha jalaa fudhataniin aaree sheeka ammaan firaasha fidaa miijiyaa surbatan kee kara ganda sheekaa hote bira hoggaan kute mucaa tokko wajjii adamti jabbara jedhanii nurra xiqqa xiqqoo no aarsa beekte hedduu tapha guddata guyyaa rabbina kaaseetiin akka carraadhaa mucaa san xiqqoo ari'ee ture oduma hojii yaanu jechuudha yoo inni irraan kafallee nuu galgala ijaa hin argu jedhu guyyaa natti tashatee jira firaasha jibrii san kaanii beektaa firaasha jibrii ulfaataa san fuunee ganda roobaa jedhanii gamana gara fuula qarsaa kanarraa ichi soodduu ganda shaam watarsan geessu jirra gandan olee jedhanii na jala dhokatee deema dukkana tana keessaa hin argu shokomsaa isaa dhageeffachaa tuman jala deema dukkana tana firaasha firra kaa'ee osoon deemuuti mana namaa tokko mana citaa jiraami manni citaa kun bara kana zaraaraa qaba zaraaraa tana asitti kaayatiin firaasha maraa kana qaxaxaxa godhee ichi baase beekte yaa namni mancaa guurratee mana nagga ture kami kan utuffatee mana irratti diigu jedhanii uummata na horii kana harkuu godhan isuma santu na ariifatee aboo ijaan hin harkuu dhiisaa jala irraa dhorka hedduu takka aaranii narraa fi qabuu dadhabanii dirqetteef qaban. Amma rabbi na baasee jee akkumaan achi garagaletti boolla biyyee keessaa qotanii jira. Biyyee manaa ni beektaa mire gandi keenya manuma duwwaa biyyee qotee mana mara gaame. Firaashuma wajjiniin boolla san keessa qote. Deemee dingizeen nagju boolla keessatti. Waan ajaa'iba sitti ta'u ibidda tokko narraa billig jee kan kara samii kan ol deemu. Ichi keessa taa'eeti yaa rabbianii hundiinuma keetiif hin beeku. Akkamii akkatti. Ijaan harkuun adorkitee kana nagoota jedhin xiqqoo boo'ee mucummaan san dhufee ammas ichi keessaan inni harka waan ta'eef qabee naaf firaashaas nu baasee galeetiin boo'ee dookiniin qarshi lama gaafas haabeen na soofan firii saddeet qarshi lamaan namaa kanan qarshuma lamaan san dhabuutuun namiidhe. Kayetiin firraa irra dawaas taa'ee qaariyaan nyaaddu jee ganda qaariyaatis gizeen dhaqee darsa hunda garumaan galchaa olaa beeku. Takka distiin kombolcha qaariyaan fudha jee takka nyaataan gara galcha takka barraadaan kuffisa ol ba'ee jaamii gandi nu kabajaa. Yoon ol ba'ee namarraan ijjedha meeshaarraan ijjedha mashakkaan abbaatee firraa gizeen ganda dhaqe. Qarshii lamaniin harkadhee kiniin bitadheetiin bakkuma takkatti firii saddeetta guyyaa afur silaa liqimsu bakkuma takka liqimsee mataa dha dhukkube malee narraa iftee alhamdulillah waa hedduu keessa dabarree baadama. Ustaaza kiyya akka ajaa'ibaatti. Ammoo inni sun hundi hin jirtu garamni ijaanni harkaa beeku wallee goddaa magaafas mixaas nyaanna wallee isaa deemanii si'a. Firaanni keenya mixaatis faxarri keenya mixaatis isaa deemaa beeku. Wanni sun waan akkasiitti jennii. Ammoo inni hin jirreen ammoo hedduu fedha. Ustaaz bar waa hedduu nama wallahi abeenisoo sana annatti hin dhufne nama biraatti tolkee hin harkan namni harkanii hedduu irrinuma vaayitaaminaati waa xiqqootu kas nama godha. Ammoo qarshii lama waan guddaadha jechuudha gaafa sanitti ammaasis diinuma kanaaf gaamma aarsaan sun hundinuu ijoollee taatus wanni kun hundinuu diinuma kanaaf aarsaan dilii qabate suni anis tanumaaf mudannoo akkanaa jira diin kana namni ammaan tana goo onlaayina kana taa'ee namni akkana baratu kana waan laaftuu akkanuma dhufe si'a beekteen irraanfate namni waa'ee hedduu qabalee namni asiin ga'e wallahi saniifin waan kana si gaafadhe. Bulqaa tirtirarraa kaasee hanga laangee miilaan hin deemee beekan.
Amma keenaanuu mudhiin si jettee odha itti lafaa kun dandeenya tan. Nashidaati takka dhiyoo tana nashidaati hedduu kumaan dhaggeeffadhutti tawaa'ee darasaa dhaggeeffadhe nashidaan san teetumaaf kisa wayii wata ustaaza waan darasaa biraati miti. Darasuma tanaan jajjabeessuudhaa fi biyyaa keessaa galee akka kiyya keessaan hin taane jedhan. Keessa An jabeessuudhaaf ilaalchiin barbaada. darasaa qabu nashidaa san booda kun dhaggeeffadheef maafuu ilaalchi xiqqoo mee yoo isaan dhaaluu baatan yoo isaan sababa arrabaa kanaan sababa isaan qeeqaman kanaan diin dhaaluu baatan eenyutu nuti as dabarsaa jettee nashidaa san keessatti anummaan waan san gaafii taate hammaattuu toltuu darasaan tun waan jabdu jirti jeetiin kudheef kanuma kaaguu gadi qeequun numa jirtu. Jireenyi darasummaa waan sabaataatti miti. Amma gaa haalli sun amma xiqqoollee waan jijjiirames moo fakkaata. Garuu waluma keessa jira. Darasaan ammaan tanaa akka gaafasitti rakkoo dura san kaa garte fakkaatu. Amma rakkee bareedni tole Namni alhamdulillah. gartee yoo qaariyaan qabanis ammaan tana keessaa waan dhabu faadha. Wal keessa jijjiirra. Garuu immoo rakkoon san namatti illee yoo miseejii katabatanii ati waan taateef waan tajaan amma nagamu amma akka duraaniiti miti. Amma lakkee rabbiin tolchaa Ustaaza hunda gaafa silkii jalqaba nashidaa dira si dhageenye osoo qaaman sin beeyne nashidaan teete jalqaba baaftee maal jetti? نجنا Nashidaan teete من jalqaba maal فتنة jettame? الله ربي اتقافا بايسن يقول له الله يا الله يا ربي يا باري استويت على العرش يا جباري نجنا من فتنة عبد الله ربي يا ربي قلت يجرو ببارشي أدو إسلاما نرى وفجاسي دارا بالدبوي قولي وجيسي ساري أدو دوتي قولي دبيسي فرقا جلو أكا فرقا تلاباشي farra nageenyaati uummanni rabbaashii warra diin keetirraa nama bitu qarshii diin keenyaatu caalaa maallaqa abaashii dalagachuu beeynaa maallee ni bashbashii diin rabbii qaaliidhaa hin seerra qishee tanaafuu kenninee hin fudhannu qarshii osoo niif teellee biliyoon doolaarshii harkaasiituun feenuu fuufii isheeshii harkatti kenninee jechuu dhiisii ishee باطلا هيمت برشني النجاشي قوتا خينيم بيتو بلال الهبشي خنتو هداف جتشا قطات رباشي خنتو هداف جتشا قطات رباشي هنقدر متو في ربي قبارشي خران كينيا خراب بلال الهبشي نوين فينو خراب عبد الله هبشي أكل جتي نشيدا جلقبا إسيتنا إنيقلي واي أباشر رئيس بنا أباشر كسي قوبا بافتي نموتا خان يتي خان ريتي خان مجلس harkaa cuftee darastoota hara ganda isaanii galchitee rabshaa addaa gaafa uumuu turre san keessaan waan kana waraabee ture. Nashidaa addaati ustaaza dandeettii walaloodhaan nashidaa baasuudhaaf walaloo barbaachisa. Namni gariin ammoo namni isni barreessaa fi ati immoo ofumaa barreessita waan hin fifisi harkee fi walaloo tana barreessuun siif laaffatti jalqabuma duruma gaafuma darasaa sana osuma gartee kitaaba xiqqaa barreessuu jirtuutu walaloo barreessuu dandeessa moo booduma rafdatte gaafumaa baashkan. Min barreessa duraanumaa walaloo barreesseetiin yeroo iidaatiif yeroo takka takka osumaan gara musaafirummaattiin seeninuu ganda gaafaan jiru niin jaalaan ga'e magaalaa yeroo iidarratti yeroo hedduu barreesseetiin nashiidaa osumaan darasummaa keessa jiru bakka muhaadaraa dhaqee carraan hallaatanii xiqqoo uffanni qiyyaasa kuma jijjiiraa marxoo mammaramtuu takka uffadheetiin deema. Shamini gubbaa kun isa kuma mammaramee beeki duratti shamisaas tokkuma qabna marxoos tokkuma qabna. Namni namarra uffata kabaja waan ta'eef zabana sanitti namni akka magaalaa dhiyaatuutii fi tokko tokko rabbiin irraa jijjiiree jiru shaashaa jee deema waan ta'eef ati walii gadi naqamtee gaafa deemtu kabajaan qabdu boo kun maraataadha maal dhiyeessa fa'aa jeniituma xiqqoo waan ati deemtuunii fi sis ciibsuun ni jirtimi akkasumas na godhaa turanii nama tokko kanuma gaafa sobgaan dhufe yoo walaloodhaa warra walaloo ichirra jiru hunda naaf barreessa. Walaloo dabtara tokko guutuu dabtara 2 3 4 5 jira. Keeddaloon qabne jechuudha. Walaluma akkanatti haala yeroo wajjin wal qabattu. Waa'ee faashinaa, waa'ee fuudhaa heerumaa, waa'ee fireendii, waa'ee maalii mata duree itti godhee akkasitti hedduu barreessee giseen bakka muhaadaraa dhaqee laalanii tuma irraa usanii muhaadaraa irratti waan akkanaatiin qabaa osoo naaf hirtanii gaarii jee giseen itti garsiises nan dhageeffatanii. Akkasuma akkasittiin qancaraa ture. Boodarra immoo gara nashiidaa kana gaafan as dhufullee iddoo hedduu deemeetiin bakka itti waraaban iyyaafachuu ture. Bakka itti waraabdu harkachuulleen laffaatii guddoo feetti
eegasi deebitee waan itti waraabdu argachuullee lafaa deeguutu feete. Zamana sanitti waan sa'aat akka deemu waraabuudhaaf 2,000 kafalla. 2,000 sanuu argachuun ni jabaatti. Osmaan akkasitti deemuuniitiin ooruu keessa taa'eetiin guyyaa yeroo takka akaafeetiin Osmaan akaafu jiruu kana dhufti loon maraattuumi. Yaa dhufeetiin barreessee ammas akaafat deebi'a imaama irratti. Osoon dha'u jiru imaama dhufti akaafaa imaama irra kaayyadheetiin dhufee dhukkee birraa adhaddee ammas katabee itti deebi'a imaama kayyadhu. Osoon akkas godhuutiin miikaa keessa kaayyadheetiin deemaan gaa weelkaam kana keessa harricha tokko laalaatee qabee deemaan harricha gurraacha tokko jira. Isaa saada qabadheetiin miikaa asirra kaayyadhee akkasitti deema beektaa mancaa tokkos ni qaba. Harka tokko mancaa fi miikaa sanii fi haada harrichaa walirra qabeetiin deeman.